akkuma beekamu dooksi kileem godhamu jalqabamee jira jechuudha. Hundumti keessaniyyuu argitaniitu jedhee yaada. Dooksi akkamittiin akka kileem godhachuu dandeenyu, akkamittiin akka gara waaleetii keenya dabarfachuu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Gara waaleetii keessanitti dabarfachuudhaaf dirqama waaleetiin keessan verify kan ta'e ta'uu qaba jechuudha. National ID yookiin paaspoortiidhaan verify kan ta'e ta'uu qaba jechuudha. Bybit akkaawuntii yookiin immoo OKX kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha guyyaa har'aa. Akkasumas immoo namoonni telegiraam waaleetii fayyadamtanis akkamittiin akka telegiraam waaleetiitti dabarsatan isteeppii isaa telegiraamii irra waan isiniif kaa'ee jiruuf suuraa deemtanii telegiraamii irraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Liinkii isaa yoo barbaadan diskiripshin booksii jala isiniif kaa'a jechuudha. Yoo barbaadanis telegiraamiin kiyya kunoo kan asirratti argitan kanadha jechuudha. Seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf hamma xumura viidiyootti obsaan ilaalaa obsaan dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Maatii chaanala keenyaa warri hin taane viidiyoowwan akkasii akkasumas immoo viidiyoowwan hojii onlaayinii fi viidiyoowwan odeeffannoo teekinooloojii garaagaraa akka isin qaqqabaniif sabskiraayib gochuun gara maatii chaanala kiyyaa teek itti dabalamaa isiniin jedha. Warri viidiyoo kana ilaalaa jirtanis viidiyoo laayik gochuun eegala. Amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Amma sirraan deebi'ee viidiyoo laayik gochuun eegala. Kallattumaan gara viidiyoo. Amma kallattumaan gara telegiraamii keessan gara dooksii erga dhuftanii booddee haala kanaatiin isinii fida deposit to exchanges kan jedhu irratti yeroo tokkoof ni tuqxu. Kana booddee exchanges kan jedhuu fi wallet in telegram kan jedhu isinii fida. Exchanges kan jedhu isinitti agarsiisa waan ta'eef gara Bybit dabarsuudhaaf yookiin immoo gara OKX dabarfachuudhaaf exchanges kan jedhu irratti tuqxanii gara fuulduraatti dabarsitu. Warri barbaadanis gara telegiraamiitti dabarfachuu ni dandeessu jechuudha. Gara gadiitiin kontiinuu kan jedhu jira isarratti ni tuqxu. OKX fi Bybit isiniif fida jechuudha. Ani Bybit irratti waan hin baasuuf Bybit kan jedhu irra buufadheen gara gadiitti send here kan jedhuun tuqa. Isinis OKX kan jedhu irra buufachuu ni dandeessu jechuudha. Waluma fakkaataadha waan ta'eef. Kana booddee do you have Bybit account jedhee akka Bybit account akkan ani gaafadhu na gaafachaa jira jechuudha. Kana booddee deposit address fi memo waan nu gaafachuuf deposit address fi memo qabaachuu qaba dirqama sinuun jedha. Kana booddee yes I have it jennee fuulduratti ni dabarsinaa jechuudha. Kana booddee Bybit UID akkasumas immoo docs address fi memo waan nu gaafatuuf wantoota kana hunda isaaniiyyuu gara Bybit keenya deemnee koppii godhannee ni deebinaa jechuudha. Kallattumaan amma maaliin godhani gara Bybit akkaawuntii koo nan seenaa jechuudha. Haala kanaatiin gara Bybit akkaawuntii koo erga seenee booddee gara olii kanaatiin deposit kan jedhutu jira jechuudha. Deposit kan jedhu irratti yeroo tokkoof nan tuqa. Kana booddee maal naa fida deposit crypto kan jedhu gara gadiitiin jira. Deposit crypto kan jedhu irratti maal gootu yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin yennuu fida jechuudha. Kana gara gadii keessa deemuudhaan dooksii ni barbaanna jechuudha. Gara gadii keessa deemuudhaan dooksii ni barbaaddanna jechuudha. Kunoo akkuma argitan gara gadii as kanatti dooksii naaf fidee jira jechuudha. Dooksii kan jedhu irratti yeroo tokkoof maal gootu irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Dooksii toon kan jedhu gara gadii jira. Isarratti maal gootu isarratti ni tuqxu jechuudha ammallee. Kana booddee haala kanaatiin isiniif fida. Adreesii keessan haala kanaatiin isiniif kaa'a. Okay jettanii bira darbuudhaan adreesii keessan koppii ni godhatu jechuudha. Adreesii gubbaa irratti isiniif fida. Akkasumas immoo miimoo gara gadiitiin isiniif fida jechuudha. Dirqama adreesii keessanii fi miimoo keessan koppii godhachuu qabdu jechuudha. Kana lamaan keessaa tokko isaa wal dabarsitan jennaan bakka adrees jedhutti adreesii guutuu bakka miimoo isin gaafatutti immoo taag kan jedhu yookiin immoo miimoo kan jedhu kana koppii godhachuudhaan irratti ni galchitu jechuudha. Lakkoofsa gara gadiitiin isinitti agarsiisaa jiru kana jechuudha. Maal goona amma adreesiis akkasumas immoo miimoo keenyas koppii ni godhannaa jechuudha. Ammallee Bybit UID waan nu gaafatee jiruuf gara piroofaayilii mataa gubbaa piroofaayilii keessanii deemuudhaan maal gootu UID keessan deemtanii koppii ni godhattu jechuudha. Kunoo akkuma asii argaa jirtan main account kan jedhu jira. Bakka main account jedhu kana fuulduratti immoo UID jedhee lakkoofsa gabaabaa wayii tokko isiniif kaa'a jechuudha. Lakkoofsa sana koppii godhachuudhaan maal gootu gara telegiraamii keessanii ni deebisu jechuudha. Lakkoofsa kana irratti galchitu waan ta'eef. Kana booddee Bybit UID kan jedhu kan amma koppii godhanni kana maal goona irratti ni galchina. Kana booddee deposit address kan jedhus immoo adreesii Bybit irraati koppii godhanni haala kanaatiin galchuudhaan miimoo kan jedhus lakkoofsa gabaabduu adrees gajjallaatii arganne sana itti galchuudhaan send kan jedhu irratti ni tuqna jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin konfirmii akka nuti goonuuf nutti agarsiisa jechuudha. Bybit UID keenya deposit addressii fi miimoo keenya irra deebinee cheek gochuu ni dandeenya jechuudha haala kanaatiin. Kana booddee bakka kanatti immoo maal nutti hima jechuudha. UID keenya dogongora kan ta'u yoo ta'e akkasumas immoo addressii yookiin miimoon keenya dogongora kan ta'u yoo ta'e yookiin immoo akkasumas immoo akkaawuntiin keenya bilook kan ta'e yoo ta'e
kan withdraw gochaa jirru kana kiriptoo keenya dhabuu dandeenya jechuudha. Erga kana hunda isaa ilaallee kaane I confirm kan jedhutu jira. I confirm kan jedhu irratti maal gootu yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Haga gara fuulduraatti isin dabarsutti obsaan ni eeggattu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif dhufa jechuudha. Deposit is in progress jechaa jira. Hojiirra jira jechuudha. Deposit kan nuti goone kun nuuf ilaalamaa jira jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Docs withdrawing jedhee docsii keenya baafamaa jira jechuudha. Withdraw godhanneerra gara maallaqa keenyaatti nuuf seenaa jira jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin haga inni isiniif seenutti obsaan ni eeggattu jechuudha. Viidiyoo kan biraatiin keessatti immoo akkamittiin akka maallaqatti jijjiirrattan akkamittiin akka gurgurachuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun isinitti tole yoo ta'e laayik gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.